Abdisa, Ilu, Hayat, Haso, Jara Hanu, Kerifa, natti arani, Miamba, natti arani, namni kun Abdisa, nama baay'ee natti aras niga. Namoota kana akkamitti amansiisaatti bulee adda. Ani jira, ani si amansiisa yaadi. Wallahi, Fatiyaanan godhina na hadda galgala yoon lola guddaa banee ajandaa haarawaa isiniin finne Fatiyaan jedhamu. Takka nama arrabseen bara sitti afaan cabee nama arrabsu baran har'a galu dubbisaatiin nama arrabsa akka dubbisaatiin na arga antu qameemo. Ati dhiyoota nama arfee uummata waraanaa naan jettee malee doktora ulfa baasu ta'uu keembee himee rakka deema dhumma. Ani kaliin baasu sanuu ulfa ga'ee dhiifama naa godha. Ulfa ganaa baatii lama sadii ga'een keessaa yaasa. Jecha lolli haa dhaabatu. Lolli dhaabbatu jiru. Lolumti dhaabbatu antu qameemo. Dhiisi ajandaa wayii gadaa dhufee narraa gadi callisteedhaa fi sodaatti fakkaatu. Anaka keessanii fasaamii hullaa maalat no isin ikkoo jechuudha. Isini galee warra isinirraa fagaatee jiru. An nama na bira jiruun arrabsa malee akka kolkolloota tiiktaakii jechuudhaatu naan kaffalamin yookiis immoo tuuba ta'in nama narraa fagaatee jiruttiin arrabsan. Abadan morma korra bilaabwa nama na bira jiruun arrabsaan. Sukkaara keenyatti hin kaasinaa sa'aatii malee sa'aatii kana namni dhufu hin jiru biyyaas nama 500 nama 1000 qofan na laala. Angaruu nama 800 jira ashittiin. Ganamatti jijjiiramteerti. No, jijjiiramne. Dafnee harafnu kammayyuu irraa baane hojii qabna galgala. Amma sabaadha anu tamaniyaa namni itti narrafa deeme riba gaarii rafee bulee dayyuu. Wani akka edaa akka kaleessaa rafee hin beeku. Lolli beellamatanii lolan kun. Kafatiyaa kun ammoo lola beellamaati. Geemii ka beellamaa lolli ka beellamaa dasila. Eka nan tuqamee nan arrafamee nama na arrafamee. Shayxaana keetiin suuruu wal gaafatan. Eda. Laayifii gubbatti moo? Yaa gasti irratti naamatanii ta'anii. Moo boruma beektu? Boruma beektan. An nama umrii anaa gadiin arrabsu bar nama umrii anaa olii nama uffata anaa ilaal nama muudiinsaa ilaal hin jiraamii ene kwaalitiin minja isa fodho. Bakka galgala nutti yaa rabbi nagaa buusi wallahi hirrin nan qabu. Raabshaan barbaannu isa karaatu wataana dhukkubsanaa baay'ee. Ilu adummaan natti aarina. Wallahi yoo isaan natti aaranillee gasti nama takkicha simbirroota kannatti natti aaran. Waan ta'e jari jaarsi biyyaan dhufaachi booda. Iluun nama arrabsisi. Nama arrabsisi bar akka natti naarre garuu natti aartanus isinin araarfadha rakkoon qabu. Erga warra rafiisan booda jaarsi biyyaan. Arrabsan maqaan dhiifama naa godha bakka simmeetii keessan ture mi. Bakka amma ima dhiisnaariniiti bira darbi. In darbu wallahi dhiisinaan hin jedhin hin dhirifan dhiisnaan wallahi. Yoo lamuu fiddeenya. Malee akka baranaatti arrafamee hinuman dhiisu lola sadaffaan banaan. Maal jechuudha? Innis nan callise sii galee ilu nan callise sii galee abbaan argite kolkolleen abbaa argite dulloonni abbaa argite dullattiin abbaa argite arrabsitu sii galee anaasitti miti laala anaasitti miti. Atiyaannan. Atiyaa mujaahidisi. Itti himaanu. Gara akka ashitti hin ta'in hin beeknaa bara. Garagartanii bakka tataa'artanii. Nama tokkollee ta'uu jalqabdaniidha. Amma waan godhatiyaa nama tokko arrabsitee kadhatee an dhaga'ee lola kaaftee sii dhumatti. Wallahi.
dhiisii waan jette jetti. barbaachisu. Abbaa keetiyyuu oolee amma keessaan deemaaf cufadhee laayivii cufadhee. Iluu Hayaa Asoo Miyaa Heerii Anuu Abdiisaa Gaa. Ammumarraa biloota ananatti hin dhufin ani nama arrabsiisin hin jedhu sitti yaada keeti. Voisiin mankaa hunda isaaniitu achii booda gabba'u qofa. Voice mata kutaa hunda Maaliif isheen godhaa isaan hundumanii waayee matiyaan itti bilbilan. Akkasii achirraa akkama kagooti moobaayila kee xayyaararra kaayi waa itti bara. Wayi laal hangizeen laayivii seenu kunooti kanaan jira. Xayyaararra jira. Miseenjarni as keessaa Hundi dhaabattu. Madiin dhala seeqata. Qabanti fatiyaa. Eba description godhanii. Fatiha atillee maan akkanaa dhiisii ashitti atillee tiktookii kana ofirraa dhiisi mutaa kana wajjin dhiyin lashii godha ajandaa takka Wallahi inni beeku itti dhiiseeraan garuu fatiyaa dhugaa isiin yoo isiin dhuftee waraabaa dhageeffadhaa amma waadaa gali piroofaayilii kaadhallee jedhe ammoo piroofaayilii ta'a. Maaliif seetee ashqaabaa jedhamta ammoo mana keewwadhu. Amma lola kana keessa Fatiha maal argannaan lolattu faayidaan hin jiru. Cabsita. Osoo lafaan kun. Waan argadhaayilu arrafamee dullatti jedhamee haati kiyya qabrii keessa arrafamtee ani sharmuuxaa jedhamee sharmuuxaa bunnaabeetii jedhamee sharmuuxaa bunnaabeetii miti addachuudha. Ani wallahi dhiirri dhugaan bunnaabee taralla akkanattuu kan isin Oromoo iyyitan xindi gaalloochi አንተ ቆሻሻ ውጣ ከዚህ ቤት ሃይዋን ማሊፍ ባስታን ኦኬድራ ካሳ Oromoo Indagaa itti milgari. gaalloochi nuun jedha wannaataችሁ ማሊፍ ለመጥጡቀን ማሊፍ አንተ ለማን ምን አባክ ትሳደባለህ? የጠራክ ሰው አለ እንዴ እዚህ ጋር ሃይዋን ከነቲ ድራፎ ሀያቲ አኑዳ ኬሪዳ ሶዳ ሚራዳ ኢስማ ባየን ቀብ ኢሲን ነቲ አራ አመ ኦሰደ ተበራ ደቀበ ገርማ ቆፈነ እጣ Ammaa miti kana ka jettu viidiyoo keessi waraabna. amma miti galgala yeroo toora maqribaarratti gabbaa'eetiin uffee irraa kaasa yeroo sana Anin beeku ani siin hayyamu nama arrabsin jedhu warra kaawwannatti illee hin bilbilinan. Yaada keeti. Harreef malee koo isin arrabsii jedhaatina eeyyamaa miti bara. Annamina hin jaalladhu isiniif jechaa miti kan mataa qabadhee jiraataa jiru. Mataa qabadha kabajaa keessanii. Yaa rakkoodha namoota gaggaarii marfamuun rakkoo guddaadha. Wallahi gabrummaa kan qabne namoonni ati kabajju wayii naannoo itti jiraatu. Gabrummaa jedhi gabrummaa. Mariama, dhagaye Fatiha nama qabsata. Nama tiktookii nama fayyaan qabu marti. Arrabsuu gadi qabee. Bakka ati haadee moollee sa'aatii 8 si eegata. Alarmii guuttadha. Rabbiitti yeroodhaan ka'ee. Ashitti hin dhufin ati raasisatti. Ay warra bimbee kasheeroo ittiin goote qaluba. Alaati madaqama Fatii amma kushnaa godillee ittiin salphatu yoo. Yemmi wayii kan ta'a dhugama hin jiru. Inta ana raasite Fatiha. Yemmi wayii qabda. Ayii ilu ayii. Wallahi yoo geemii wayii qabaatte nutti mila feetis. Yaani geemii qaba jechuu qaamta. Taapsii goote. Fatiha. Nama tokko arrabsitee tiktookii kanarra dhageenyaanii. Wallahi ilu wallahi waqasaman billaadha. Mariyamaa galchiin yaaba.
مريم أورك اسمه والله شهادة Maal na harkisa mana kiyyatti namni ergatu malee anta lamaammatqee nama harkisu. نجا اسمه Masa ta'ee xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee nama takka lamaammatqee nama. فتيا عشتي اللي دبرتي اللي دبرتي فهم بيدا ولا مريم كور No ergattu kaatuun ergatiin dirqiidhaan mana kiyyatti fedhii isaa malee namni fedhii qabu inni ergataaban kana gabrummaa keessa na bulchee bara kana gabrummaa akkanaatu na xiqqeessee bara. Mariyamaa fatuun ta'in No Mariyamaa si qofaa miti bara namni si galee amma amman of kabachiisuu eegalee malee. أنا تقول تيجي مريم ما سوى سبب Kottu tis okay si gabbaat naat maal taate sitti argetteeti yoo natti argate Ameerikaa jiraattu jechuudha wallahi biyyuma dayyuus akka kaayiroo kana jiraatta yoo argate. فتيا ما كانت ما نيات الكيسة وأنت كيشو ما نيات الكيسة yoo duraa gorre hoo sababattee nu walloluu boru wannaa dhufuuf barsii walloluuf taate achi biloo fida. fakkaate walla wanna beeku waan akkana loltu kan namu wanaa galchedheen nama barbaadu waan isin akkana loltuu hin beeku duraa gorri maal jechuu kun nurraa deemidha Wallahi shitti boru nagarriisaa jedhaatti. ajanda ashittiitu nullee itti nu dabale sama yaraa deemnu waan akkanaatti ladhiisi nuti ganda kararra amma simbira dhufnallee booda bakka jara nu erginu waan nun jedhanii lola kana dhiisa hawaasi marti keessa nu loluma jiru kana Oi. I think lolli si bar ananii ilaallatu waan biraati. namni keeni ilaalla beeke ajandaaf danda'e